harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jennaa yooyyaa anaa dhufu bakka gara jiru miidiyaa nagaan dhuftan odeeffannoo jajjabduu akkan barbaachistootaati ka guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhihaannee jirra osoo gara odeeffannoo keenya isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii godhin sabskiraaybii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsi keenya gara odeeffannoo keenya isin dabarsin isin saamma xumuraan waan turaan affeerraa keenya. Haliillaan hidhattoota finxaaleeyyii faannoon irra deddeebiin hammaachuu jiraattonni horroo guduruu wallaggaa aanaa abbee dooraa himan jiraattonni yaada isaanii kennaniin hidhattoonni kun naannoo Amaaraatti humna dabalataa galfachuun uummata sodaa guddaa keessa galchuu dubbatan tibban haliillaa raawwataniin qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii keessatti lubbuu isaanii dhaban jedhan haliillaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo ganda homaa galeessaa keessatti raawwataniin qonnaan bultoota daboo wal waammatanii midhaan aramaa turan afur lubbuu isaanii dhabuu jiraattonni himanii jiru jiraattonni akka jedhanitti hidhattoonni kunniin nama bahaa gala erga dhorkanii bubbulanii jiru namoonni ooyiruu isaanii keessatti ajjeefamanii argamuun baramaa dhufeera jiru uummata hojii bakka garagaraatti socho'u haleellaa jiru jedhan. Haliillaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo ganda homaa galeessaa keessatti raawwatanii qonnaan bultoota daboo wal waammatanii midhaan aramaa turan afur lubbuu isaanii dhabuu jiraattonni himanii jiru jiraattonni akka jedhanitti hidhattoonni kunniin nama bahaa gala erga dhorkanii bubbulanii jiru namoonni ooyiruu isaanii keessatti ajjeefamanii argamuun baramaa dhufeera jiru uummata hojii bakka garagaraatti socho'u haleellaa jiru jedhan oduma wal fakkaatuun aanaa mulootti hojjettoota baankii hojii gamtaa oromiyaa irratti ajjechaa suukkaneessaan raawwatamuun dhagahame maddeen keenya akka jedhanitti hojjettoonni baankichaa magaalaa hojii duraatti mallaqa qabatanii gara magaalaa Caancoo deemaa otoo jiranii aanaa sulultaatti qaamota hidhataniin dhukaasni itti baname lubbuun darbuu himan. Haliillaa kanaan hojjettoonni baankichaa sadii lubbuun darbuun dhageenye hojjettoonni haliillaa qaamota hidhatanii lubbuun isaanii darbee maqaan isaanii Masaay Abarraa Kaasahuun Dhimkeessaa fi Gammachuu Xolahuun kan jedhaman ta'uu ibsamee jira. Manguddoonni Booranaa dhimma Muuyyalee fi Daangaalee Oromiyaa naannoo Somaalee sarbamuu ilaalchise pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin mari'achuuf gara Finfinnee imalanii turan obbo Shimallis Abdiisaa wajjinis wal arganii mari'atanii jiru. Manguddoonni kunniin torbaan tokko oliif waajjira pirezidaantii Mammaaraa erga turanii booddee isaa arguu dhabuun abdii murannaan gara Booranaa deebi'uuf turan. Erga manguddoonni gara Booranaa deebi'uuf murteeffatanii booddee waajjira pirezidaantii irraa ergaan isaan dhaqqabuu kan himan manguddoonni kunniin waajjira pirezidaantiitti akka barbaadaman itti himamee dhaquutu himame. Ergasii manguddoonni Booranaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa waliin wal arganii dhimmicha irratti marii taasisuun dhagahame. Mariicha irrattis manguddoonni sarbama daangaa waliin wal qabatee komii isaanii obbo Shimallis Abdiisaatti himanii jiru jedhame. Obbo Shimallis Abdiisaa manguddoota kanneen waliin mari'atanii waadawwan garagaraa seenuuf gaggeessuu OMN odeeffatee jira. Taphni goobee fi shiinoyyeen karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen akka gaggeeffamu abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee ibsanii jiru. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee tapha goobee fi shiinoyyee qaamee shan irraa kaasee taphatamu ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaadhaaf kennanii jiru. Oromoon aadaa fi duudhaa ittiin bulu bulfatu sirna gadaa jalatti qabu keessaa taphni goobee fi shiinoyyeen birraan dhufaa jiraachuun wal qabatee taphni taphatamu isaa tokko ta'uu abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa ibsanii jiru. Taphni kun birraan dhufaa jiraachuu isaatiin gammachuu qaban qaamee dhuma ji'a kanaa irraa kaasee hanga masqalaatti marga qaba kan taphatamudha jedhaniiru. Goobeen ijoollee umriin isaanii dargaggummaa keessa jiranii fi hin fuuneen taphatama. Shiinoyyeen dubartoota umriin dargaggummaa keessa jirtuu fi hin heerumneen kan taphatamu ta'uu abbaan gadaa Goobana Hoolaa ibsanii jiru. Haaluma kanaan namni gaa'ela godhatee dubartiinis ta'ee dhiirri tapha goobee fi shiinoyyee taphachuu aadaa fi duudhaa Oromoo qabu kan hin eeyyamneef ta'uu ibsanii jiru. Kanaaf ijoolleen yookaan dargaggoonni tapha goobee fi shiinoyyee taphatan uffata aadaan faayamuun sirba aadaa eeyyamuuf sirbuun karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen ta'uu akka qabu dhaamanii jiru. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee hawaasni bakka aadaa fi duudhaa cabetti akka sirraa'u gochuun karaa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen akka gaggeeffamu gahee isaanirraa eegamu akka bahuu qabanis abbaan gadaa Goobana Hoolaa irraa deddeebiin dhaamanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti dhufetti jira isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatina gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Odeeffannoon keenya itti aanu icciitii keessoo mootummaatii baate icciitiin keessoo mootummaatii baatetu maali kan jedhu qindeessee tolchee akka gurraaf ta'utti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Gara odeeffannoo keessoo icciitii mootummaatii baatetti isin dabarsa isinis hamma xumuraa dhageeffadha. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru
miidiyaa ta'a akkasuma laayikii sheerii tuqaa odeeffannoon keenyas kun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Fidel Maarshaal Biraanuu Juullaa amanuu dadhabee Birgiidar Jeneraal Naasir Abbaa Diggaa ajajaa kutaa 8ffaa Finfinnee Adaamaa akkasumas Biraan dabalatee Amboo fi Fiicheen haala adda ta'een akka eegan ajaja gabaabaa kennuun isaanii dhagahamee jira. Jeneraal Naasir itti gaafatamaa nageenya hidha laga Abbayyaa kan ta'an gara Finfinnee akka deebi'an dhagahamee jira. Naasir Abbaa Diggaa jalatti garee lagannaa ittisa haaraa hundeessanii kan jiran yoo ta'u kana loojistikiidhaan haala mijeessuuf yeroo Jimmaa gara Finfinneetti bobbaasuu isaanis ni beekama. Godinoota Oromiyaa hunda keessatti yakki ajjeechaa hidhattoota mootummaa badhaadhinaan lammiilee nagaa irratti gaggeeffamu akkaan hammaatuu fi uummatatti yaaddoo hamaa uumaa jiraachuun ibsame. Godina Wallaggaa Lixaa Ona Baajii Birmajii keessatti ajjeechaan suukkaneessaa waraana sirna mootummaa yeroo ammaa biyya bulchaa jiruun raawwatamuun lubbuun jiraachuun uummatichaa gaafii keessa galchee jiraachuun jiraattonni dubbatan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa dhimma kana ilaalchisuudhaan kan gahee uummata irraahi dhimma kana irratti dhaabbanni mirga namummaa addunyaa ibsa waggaa waggaan baasuun kan bara 2024 wal qabate mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa ajjeechaa irratti raawwatuun uummata yaaddoo keessa galchuu dhaabbanni sunis ibsee jira. Kanas uummanni nuun gahee jira. Dubbiin kun dubbii dhugaatii ajjeechaa irra caalaa kan geggeessaa jiru Itoophiyaa keessatti mootummaa biyya bulchaa jirudha. Kan silaa uummata eeguu qabu akka uummanni nagaa ajjeefamu godhaa jira. Odeeffannoo kana uummanni nuun gahee jira. Nutis gurra isin buusnee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo itti aanutti isin dabarsa. Isinis laayikii akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Namoonni sabskiraayib godhaa. Namoonni haaraa taatanis sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa ta'a isiniin jenna. Walgahiin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutin Alkaasaatti wal arguun mari'ataniiru. Haa ta'u malee jarri lamaan waa'ee Yuukireen irratti osoo walii hin galin adda deemaniiru. Pirezidaantiin lamaan waa'ee lola Yuukireen dhaabuu irratti marii kan gaggeessan yoo ta'u walii galtee malee xumurameera. Gaggeessitoonni biyyoota lamaanii mariin kun bu'a qabeessa jechuun dubbatanis Maaskoon waraana Yuukireen keessatti taasisaa jirtu yeroof dhaabuu yookaan fala dhumaa taasisuuf walii galuu ishee wanti ibsame hin jiru. Dabataanis gaggeessitoonni kun lameenuu waa'ee marii isaanii gadi fageenyaa wanni dubbatan hin jiru. Gaafilee gaazexeessonni bakka kanatti argamanii gaafataniifis deebii hin laatne jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Yaalii fonqolchaa mootummaa karoorsan jedhamuun Maalii keessatti loltoonni mootummaa hedduun to'ataman. Yaalii fonqolchaa mootummaa kana duuba Faransaaytu jira jedhe mootummaan biyyattii akka Aljazeeraan gabaasetti aangaan Maalii sababa kanaan garee loltootaa fi namoota siviilii to'ate. Jaarsoleen waraanaa Maalii lamaa fi basaasan Faransaay biyyattii galuun shakkame tokko keessatti argamu. Ministeerri nageenyaa Maalii Jeneraal Daawud Alii Kamisaa Kaleessaa galgala irraa fonqolcha kanaaf kanneen shakkaman qondaalonni waraanaa Maalii to'atamuu beeksise. Ministeerichi wanti hundu to'annoo jala jira jedhe. Hirmaattonni dhimma kana to'achuun shiraa ture fashalaa'ee jedhan karoorri fonqolcha mootummaa kun hagayya 2025 eegaluu ibsan. Qondaalli waraanaa biyyattii bulchaa jiru pirezidaant Asmii guyyoota fuula isaanii mootummoota lixaa addatti Faransaay irraa fuula garagarfatanii michummaa Raashiyaa jabeeffatu himama. Biyyattiin bulchiinsa siviilitti deebisuuf bitootessa bara 2024 waadaa galus ammas garuu waggoota 5 dabaleen bulchaa jedhanii jiru. Godaantonni Libiyaa ka'anii osoo gara Xaaliyaanii imalanuu dhidhimuun yoo xiqqaate namoonni 27 du'an. Godaantonni kunniin galaana Meeditiraanii qaxxaamuruuf yaalaa turan. Godaantonni 60 ol ta'an lubbuu oolanii qarqara odola Laampaarisitti baraaramaniiru. Haa ta'u malee ammallee barbaachi godaantota kanneenii itti fufee jira. Waggaa kana keessa osoo galaana Meeditiraanii qaxxaamuruuf yaalanii godaantonni 700 ol du'uu dhaabbata biyyoota gamtoomanitti koomishinii olaanaa dhimma godaantota UNHCR beeksiseera. Erga godaantonni du'anii dhagahame booda ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii gadda isaanii ibsanii jiru. Dubbi himaan UNHCR sillee gadda isaa ibsee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammaaf odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaa lafa haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya namoonni yaada qabdan yaada keessan gara koomantiitiin nuuf kenna. Namoonni odeeffannoo nuun gahuu barbaadan gara keessaatiin nu dubbisuu dandeessu. Akkasuma gara fuula Facebook fi TikTok dhaquudhaan jiru miidiyaa follow godhaa. Waan nu turtaniif galatoomaa ulfaadha.